fuuni hogga alaala lammaali hogga keessa seenan maalii san gartee so waan tana akkamiin laaltan maal jettan isin tana keessatti gaafiin tiyya tana fuuni gammachuun isaa maali jechuudha gaafiin tiyya nama fuudheetu gammachuu qaba moo nama fuudhiniitu gammachuu qaba isin lachuu gartanii fuudhaa odoon fuudhinis dardara taatanii turtan fuutanii illee abbaa ilmaaniitii fi abbaa jireenyaa agartan kitaabatti illee qabatamaan illee waa hunda agartanii jirtanii tana gaafiin tiyya sheekamee nu deebisa. maal jaambeeta jecha gabaabaa tokkoon yeroo ibsan rajulun bilaa imraa ra'asun bilaa jasad wa mar'atun bilaa rajul jasadun bilaa ra'as jedhan dubartiin dhiirti bira hin jirre mataa qaamni bira hin jirre dhiirti dubartiin bira hin jirre mataa qaamni bira hin jirre dubartiin dhiirti bira hin jirre illeen qaama mataan bira hin jirre qaamaa fi mataan addaan jiraachuu ni taati hin taatu mee wanta kaasiif gaafaan ijoollee osoo nan quraana qara'u sheenii nuti irra qaraanu fuudhe manguddichi tokko ganda keenyatti aboo sheenii keessanni fuudhe jaan kaayii naan jee eebar fuudhee hin jeen biyya teenyatti oguu fuudhan guyya lama ta'anii aruuza seenanii yoom aruuza seenee naan jeen na gaafate eedaa jeetiin itti hime guyya lama eega fuudhe guyya sadii eega fuudhe jennaan aboo sheenii keessan kaa jennani baanan edaan addunyaarraas numa jira jechuun dhabuu jee jecha reefu san irrattiin sii deebee kitan waan waaqe'aan arge wanni sun umrii tiyya keessatti akka sammuu keessaan hin baane wanni hin dhageessun jechuu eenyuutu irra gaafii ati jette irratti immoo dura jaarsa jaartiin bultiin du'aa fi jiruudha jetti Oromoon yoo qaceelte jiruudha yoo jallatte immoo du'aa gadiitii jaan eenyu har'a immoo rakkoo tana fidiyoo jaan dura Oromoon oguma hamaatu keetu dubartiinis bakka sadii qoodamtii dhiirtilleen bakka sadii qoodamtii jetti dubartiin gammachiiftuu hiraarsituu maraachituu sadeen kana qoodamtii jaan tasi gammachiiftuu jira tasi hiraarsituu jira tasi maraachituu jira dhiirtiinis ammas qanyisii fi fannisii fi irkis jaanii jira waan hin manguddoo irraa dhagee beekaatu kitaabarra jirtu kitaabarra barbaadini qanyis irkis qalaan irkisaa qanyisaa fannisaa jechuudha. Qanyisaa jechuun nama mana keessatti qanyisuu jechuun gaafaan Oromoonni beektanii miree nama yaa'ii qabu jechuudha. Irkisaa jechuun bari intaltee abaluu waan yaaboo intaltee abaluu waan heerumne irkisa mudattee jaan. Fannisaa jechuun ammoo jaarsa hinaaf jaartii hinaaftu. Hinaaffaa jechuun hinaaffaa jaalalaa osoo hin ta'in namni tokko tokko kan manatti hoggaa galee birdilibsii fuufatee eenyuutu as rafe jee waan hin taane waan himuun taane hunda hajuu jira gammachuu qabu gaafii takka illee qabu jechuudha. Aboo sheenii keessan jennanni baanan edaan addunyaarraas numa jire jechuun ooluu jechuma saniif fixeesii. Jaarsa jaartiin ammoo akka harka lamaaniiti harki lamaan addaan hafuun ta'u harka lama jechuun wal qabatanii wal gargaaranii wajjiin hojjetanii wal gammachiisanii waliin gammachuu fidanii waliin gaddas fidan jechuudha. Gaddas yoo waliif fiduu fedhan waliin waliif fidanii gammachuus yoo waliif fiduu fedhan walumaanii fidan. Irra deemuutiin jira Ustaaz Najjaash gaafii teeti. Irra naa deebii gaafii tee. Sheekha gaafiin laal namni hagarii fuudha keessa gammachuun jirti jaa hagarii ammoo fuudha ala wandallaaxummaa kophaa bahu fuudha dhabuu dhalaa wajjin yoo dhiiraa wajjin jiraachuu dhabuutu gammachuudha jaa waan kanarratti yaadni keessan maal dhaabtan isinnuuf fuudhuu santu gammachuudha moo fuudha dhiisuu gammachuudha. Namni addunyaa tanarratti intalti dhiira malee hin jiraadha jettu qaama mataa malee jiraatu. Gurbaan intala malee hin jiraadhu iyyuu mataa qaama malee jiraatu. Jarri mataa fi qaamni addaan ni baanii addaan hin baan. Fuudhaa fi heerumarra qananiin takka addunyaa tanarra hin jirtu. Oromoon akka jettuun jeebar Oromoo saniin sii fixe fuudhaa fi heerumni du'aa fi jiruudha jetti. Yoo sii qaceelte jiruudha yoo si jallatte du'aa jaaniin jee. Kanaafuu
qananiin bakki keessa jirtu yoo sii qaceelte fuudhaa fi heeruma keessa jirti. Wanni itti fuudhaa fi heeruma san keessa qaceelloon itti jirtu dubartiin sadiin jee takka gammachiiftuudha takka immoo hiraarsituudha takka maraachituudha anje. Gaafa gammachiiftu hirkatte qananiin fuudha keessa jirti. Gaafa hiraarsituu fi maraachituun sun dhufte guyyaan magaalaa keessatti makiinaan si dhooyti makiinaa duubaa pilaaksii si godhaa oltus osoo nageenya hanga dhuftee qaamaan hanga si xutti karaarraa hiikuun beektu. Kanaaf nagayni addunyaa tanarratti wanni nagaya caalwa jirti nagayni guddaan nagaya biyyaatti aanee nagaya mana keessaati jechuudha. Kanaaf qananiin bakki jirtu gammachuun bakki jirtu fuudha keessa jirti malee fuudha dhabuu keessaa miti. Namni fuudhin qalbiin isaa hidhamtuudha yaanni isaa hidhamaadha. Akkuma nama mana hidhaa jiruuti gabra yoo jaanni ta'a jechuudha. Ammoo hanga guyyaan gahuutti hin jarjarin. Si deebisa jeeyyaadha. Mashaallah. Sheekh erga gammachuun fuudha keessa jiraatte gammachuu tana eenyu gara miin dhufti gammachuun gara intalaatiin dhufti gara haadha manaatiin dhufti moo gara abbaa manaatiin gamta qaama kamtu gammachuu tanaaf sababa ta'a? That's my question. Gammachuun gamalachuutiin dhufti akka ija lamaanii akka harka lamaaniitii addaan bahuun ta'anii ammoo jaan hayyoonni islaamaa oguu dubbatan eenyuutu irra gammachuu fiduu danda'a jechuu irratti oguu dubbatan abbaan manaa akka mataati haati manaa akka morma yookaan gateetii mataan irra jiruuti namaa yoggaa laalan mataa harka malee matuma sanuu hamirgaa bita duuba dura naanneessu eenyu morma kanaa jechuudha. Bultiin bakki irra dhaabbattu gateetiin bultiin irra dhaabbattu gammachuu ka irra fidu ka gadda fidu ka gammachuu fidu ka mana isaa kana kara fedhetti shufferee kara fedhe garagalchuu danda'u haadha manaati. Ammoo shoorri isaan lachuutuu qaban gurguddaadha jechuudha. Wal qabatu wallaaleeti bultii gadda deebise bultiin takka du'aa takka jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jaan dhiiraaf shaamaan yoo ibsachuu beekti ni ibsatta yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalte shaamaan harka si guba jaan isumaas si guba jechuudha dubartuma sanii deebi'ee si guba. Kanaafuu gama gaafii teeta dhumaa tanatti hoggaan deebi'u asaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii diyyatti ifamuu barbaadu. Qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu. Wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti, barsiisota laallatti, sheekota laallatti, warra bebbeekamoo kana laallatti juuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti. Rabbiin akka jiru quraana isaa keessatti ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جان نما ربي سا صداتي ربين أمري سا هندني لا فسافي أمري سان كيس مال تجرا حياة جارسا جارتم ما خنا جرا جتشو صدا ربي جتشون صدا جتشون أما بلتي خيستي حاتي من خيا نبرت أمانة جتشو تأمنو أبا من خيا نبرت أمانة جتة إسيني ست أمنو جارسينيس جارتينيس haqa walirraa qaban keessatti rabbi firraa eegu namni tokko tokko akkamitti sodaan rabbii bultii keessaa maal gootii jechuun mala habiibi sodaa rabbiiti jechuun bar salaata qofaa miti bar zakaa kennachuu qofaa miti bar soomana qofaa miti hajjii qofaa miti sodaa rabbii jechuun akhlaaq sodaa rabbii jechuun haqa dalagu sodaa rabbii jechuun rahmata namaa godhu sodaa rabbii jechuun abbaa manaa haqa haadha manaati wajjin haqaan jiraachuu haati manaa abbaa manaati wajjin haqaan jiraachuu wasiyyaa nabiin keenya dhaame ittaqullaha fin nisaa dubartii keessa rabbi sodaadhaa akka inni jeesan isiisan sodaa san qabaachuudha namni sodaa rabbii san qabaachuudha. Wanni guddaaninaan qalbii tiyyatti himuu barbaadu isinitti himuu barbaadu isiin abbaa manaa keessatti rabbi sodaattee abbaan manaa haadha manaa keessatti rabbi sodaatu kullu beeytin buniya alaa taqwallaahi وإن مرت به شدائد بقي ثابتا بإذن الله جل علماء مني بولتين صدار بير قد نابت بوبين فيتيوت رفت قد نابتي سوسهون دنديسو لأن البيوت تبنى بالعقود وتستمر بتقوى المعبود جان بولتين عقدين جارمتيت صدار بيتين قد نابتي جان أيوني توكو توكو سكجان ليس أكرم الأزواج أغناهم بل أكثرهم تقوى لله في أهله الرجالان أبا منا دريسا متي نما ورسا خيست ربي صداتو جان الرجالتون هذا مناتيس الربريدو متي تا ربي صداتو جان بر نمني نمزل لموين ينبيتا أبا مناتي
خير نما زلم هذا منات نمني بر نما ولد ياتون سن زلمو دنديا نما براونين زلمت أكت زلمتون أركتو بكت زلمتون أركتو زلمو فوسي مجتو نمني برا يو ظلمي دليدي بك ظلمي تدليدو من أخي خيست هذا من أخي خيست هذا من أخي تي خيست أبا من أخي تي خيست أكجا علماء الإسلام هيوني تكو Taaf kophii. Yaanne salaamtaallee taatu nu gaafadha. Sinima nuuf haarawaa jidduu tana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Anga sheeni deebi'anii sagaleen keenya jira anga sheeni deebi'anii tuffaa ustaaz isiniin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درا درسو سكنتا لا في أمتك يا سابد بقى أمتك دي بفتري قاديس أمتك الراكئ بقى أمتك تقوتني سينا نما كما تم بالرسا كدلا قمونا متوقع لما أبو صبر الدين أشارة قدا أشارة سينا وان كان كيساك أبدني التانسور عن أستاذ عبد الرحمن حسين باتي لما سديد روان كان قد أبدني أمني كينيا أجندا ملك عملي أجندا بكمسا أجندا برنوتا أجندا لينجي كان أكني أرجعت وجود أفت تافتني التلمي الكوفتني صدرك كان رجعودان ربين صدرك جنتك يستي صدرك كيسن أولها فوق سنين جتة شيخ جمال علي يونيفرسيتي شيخ جمال علي من برنوتاتي ijoolleen maadhaalillee Sheekh Jamaal Aliyyi dhaggeeffataa gorsa isaanii irraa fudhataa guddanne har'allee kitaaba jireenyaatii fi kitaaba lafa jiru irraallee walitti qabanii bifa kanaan gorsa yeroo sagalee imma isaan haasaa turanitti waan ayyaadaa ture biyya keenya keessatti amma akka addunyaatti biyya xalaaqni bultiin diigamuudhaan itti mul'atu akka addunyaatti tokkoffaan qabamee sagantaa guyyaa tokko jimarratti qabamee osoo leenjiin bifa kanaa lafarratti illee kenname haga sartifikeeta gara jihaa majlisaatinis yeroo amma angollee waan kallattii meeqaatama nuti harkaa qaba lafarratti gabbu'ee waan kana haasawa qilleensaa qofa nu harkaa ta'e akka nafne irratti hojjechuu barbaachisaa nama haasawa waa'ee bultiitti seenuun muhaadaraa jechuun namni tokko dhufeeti namni kumni tokko taa'ee isa dhaggeeffatudha malee namni kumni tokko haasawu miti. أما نتي أستاذ نجاش قافت كديب سو شيخ جمال علي هذا محاضرة جتشون معنا نساء كان كذا الدنيا بيتو نتي مو سجنتاد لفرة اللي سجنتا ميديا اللي نمني صدمني وانها صفر نمني دبيتو كون دبني نمني هندي أريد أنا تشيكالا كنت قنقورة محاضرة جدا مقول محاضرات شو شيء كتوقع تروفا ريسيرشي دلقي بحثي هجة سنك أبتمان في دي أمتك يسمو إساني كيس واقع إيديمونا قيار أن هندي كينيا قيار أجيفتها فني إساني جيجابانو همومات ثاني تانو ده ملء قيالين برنحاسة ورد برلومتي سجنتاني مؤمن كينيا أسر جرتان وانتن وهبتشوك أبدا سجنتان قياتك كان قفامتي تصرف نت أبامومتي سجنتا اتفوفا سجنتا يرو هاga لبون جرو اتفوفتو ده سجنتان هاga الدنيا كيس بيوتا عرباتي بيوتا أوروبا بيوتا أفريقيا كيس ليك أمان ديموتي إذني ربيتي سجنتا واي بولتيك أفسنتين واركني هندا وانا السوشيال ميديا بولتيك كينيا موتوما قبرة قبيه هاga في سيرة تتنو ديجي جود هاga سيرة كيسات تنو ديجي كنا بلبلا مالي منا نسيني كانتي وان كان فورمات تقول ودا كالتين هرقا بكا علمنا ما هندر ألتو بكا هندر به الرد يفنك أبتي كان كاساج الرمالي إذني ربي تنقنا الرد هجنا نمني حواسني كينيا بل أنا سجل جرتان هندي كيسن اللي الرد نقرقارتو نتدري عصاوت تنسينو برجبيت شيخ جمال رد تنسينو يو كديبي أجراتن تي يا لاتيني أتشبودا سجنتا أكاك إندي فتني تديمتني أنا ما درجوني كومنتي يلتي قافتن أرجعتين تري قافي كيسن dubartii gaarii akkamitti beekanii akkamitti filatan dhiirri akkamitti dubartii filata dubartiin akkamitti dhiira filatte akkamitti dubartiif mustaqbala jireenyaatiif ghaibaa osoo hin taane waan silaa qabatama jiruu duniyaa tana gubbatti namni walirraa argu akkamitti namni dubartii gaarii filachuu danda'a yeroo har'a amma akka gaala 100 kayaa ogeessa kaadisa sul rabbi dubbatan san taatee dubbiin dachee rabbi martee dubartiidha garuu dubartii bultiifatu namni akkamitti beeka dhiira bultiif ta'u namni akkamitti beekuu danda'a
bareedina fuulaati moo maal laalama qabxii tana jalatti namni hedduun hin gaafata tan itti naa dabale. Qabxiilee lamaan irraa dubbachuu barbaadu bultii keessatti wantoota ulamaan islaamaa lakkaawan tayoo isiin bultii keessaa baate bultiin achumaan diigamtu garuma diigamisaa deemtu keessaa takka wal kabajuudha. Jaarsaa fi jaartiin walirraa guddatanii waliin guddatan malee itti Oromoon abbaan manaa ogeessa ta'eef, doktora ta'eef, sheekha ta'eef, beekamaa ta'eef yookaan baalasilxaana ta'eef jechuudha. Abbaa taayitaa ta'eef jaartii biraan guddatu. Maaliif yoo jettan duraanis jaartiidha isinis jaaraadha. Jaartummaarraan deemu inni re'isa ta'eef, inni caalima ta'eef, inni dureessa ta'eef biyya teenyatti namni yoo re'isa ta'e, yoo hoogganaa ta'e, yoo caalima ta'e, yoo dureessa ta'e biraa guddate jedhama. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi ta'e rasuula ta'e Aishaadhaaf mana isaa keessatti kabajaan inni qabu akka inni biraan guddatiin jechuudha. Kophee itti hodhee mana haxaawee kana dalaguu ture yeroon addunyaa tanarraa namni hagasaa jaalatamu hin jirre jaalala isaatirraa sahaabonni isaa areeda isaaniitiin mana isaa haxaawaniif sadarkaa ga'an keessatti haadha mana isaatiif mana haxaawee fi kophee hodheefi. Kanaafi jecha Oromoon jaarsaa fi jaartiin walirraan guddatanii waliin guddatan malee jettu sun haqiiqaadha dhugaa jechuudha. Kanaaf bultii keessatti wanni akkaan barbaachisu abbaan manaa haadha manaatirraa wanni inni fedhu haati manaa abbaa mana siitirraa wanni isiin feetu guddoon wal kabajuudha. Kana jetti Oromoon waa lamaan bultiin ni miidhagdii jaan jaalalaa fi kabajaan waa lamaan bultiin ni diigamtii jaan sobaa fi tuffiidhaan waa lamaan nageenyi mana keessaa yookaan maatii ta'e wajjin jiraatu ni jaalalti. Dhiifama walii godhuu fi walii obsuu maqsa biraatti ammas akkana jaal dhiifamni qoricha bultiiti jedhamu. Qoricha bultii dhiifama walii godhuun haati manaa abbaa manaatii dhiifama godhuun abbaan manaa haadha mana isaatiif dhiifama godhuun waa lamaan jaarsaa jaartiin bultii walii tiisanii jaal wal dhageeffachuu wal gargaaruu kun oguu takka illee hafuun qabu jechuudha. Kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kophee hodhee mana haxaawee jechuudha. Kana achi beeki waan ciccite hodhuu fi mana haxaawuu achi wanni abbaan manaa haadha manaa gargaaru nafni biddeena rabbuu sulleen tanaa olii beekti qishooma isin kabajarra qabdii hoyi haxaawuu qushaasha haxaawuu waan ciccite hodhuu jechuudha. Waa lamaan abbaan manaatii fi haati manaa wal gammachiisanii jette Oromoon wal galateeffachuu qoflaan wal simachuu jedhan. Jaarsaa jaartiin waliin kofluun gaariidha. Gammachuu wajji jiraatuun irra gaariidha. Jaalalaan waliin jiraachuun ammoo hundumarraa gaariidha jedhan. Kanaaf qabxiin jabduun bultii keessa murteessituudha. Kabajaan. Azzawaaj biduun ixtiraam huwa zawaaj faashil jedhan. Bultiin kabajaan keessa hin jirre diigamtee jechuudha. Maaliif jennaan rabbiin bara wajaala baynakum mawaddatan wa rahmatan kabajaa jechuudha bara. Ammas akkana itti Oromoon ogummaa himatu jaalalli mana ibsaa jibbansi mana dukkaneessa ogaa jaal ati kabajaa achi bultii keessatti wanni takka rabbi sodaatutti aanee wanni bultiin irra gad dhaabbattu wal kabaju jaartiin jaarsa kabaju jaarsi jaartii kabaju kabajaan haati manaatis ni feeti abbaan manaatis ni fedha. Namni tokkollee nurraa ati waan ati haadha mana keetiittiin kabaju keessaa jechi gaariin ati isiin dubbattu akkaataan ati isii ilaaltu bootaan ati isii kennitu hundi kabajaan waan akkana zirzirii sii himneef hin miti. Mee gabaabsee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa'ee kabajaa irratti wanni inni dubbate hadiisuma lama qofa isin yaa'imu kanumaan amma duras dubbanne kaduraa khayrukum li ahli waan khayrukum li ahli suni kabajaan kalamadaa لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وصوى لي سجودا يجوت خنما أججوتي هذا مناتنا كأبا مناتي سجود أججاجي خبجان كان أجا فنجرا أبا منا هذا منا سابرت شالاته لأنهم درج عالونيس خبجان كان أجا فنجرو يجو خبجان والخبجون
bu'uura bultiiti jechuudha. Bultii keessatti bu'uura waan bu'uuraati. Raasal maala kaapitaala jaarsaa jaartii jidduu jiru. Kayoo inni badi gammachuun baddu. Kayoo inni jiraate wanni namni jaarsaa jaartii jidduu barbaadu jaalaltichi boodaan dhufti. Wanni hundi waliirra kutuunichi boodaan dhufti. Waggaa kabajaan dhufte jaalaltiinis dhufti. Kabajaan jiraachuu baannaan jaalaltiinis hin jirtu jechuudha. Jaalalaa fi kabajaan bara akka ija lamaaniiti jedhanii isaan lamaa waan addaan hafuu miti jechuudha. Abbaan manaa haadha mana isaa yoo kabaje haati manaa abbaa manaa yoo kabaje bultiin gaafa san ni'maa taati bashannana taati bashannana daangaa hin qabne taati. Gariin namaa kabajaan namni kabajaa qabu abbaa manaati jechuudha qofa beeka. Haati manaa kabajamuu qabdu arrabsamuu qabdi waan feeti jedhuun qabda kabajaan qabdu jechuudha beeka. Akkasii miti haati manaatis kabaja feeti abbaan manaatis kabaja feeti. Yoo ati nama kabaje namni si kabaja gaafa ati haadha mana keetii kabaje haati mana keetiitis si kabaje. Kabajaa jechuun bara dildila gara qalbii namaatti hin ceeni. Al-ihtiraam huwa al-jisru alladhi yu'baru alayhi ta'buru alayhi al-qulub ila al-mahabba. Dildila yookaan maal jettaniin riqicha namni jaalalatti nachi ce'uuni. Akkana jedhu lamaan islaamaa miskiinun summa miskiinun الزوج الذي يحترمه الناس وتستصغره زوجته جان مسكين وجان بلتي غيست إر مسكين نما حواسني على التسا خبجو خان هاتي منسا منا خيست خبجا إسافين قبل إيجان خنافو قبين يمالين نوجين جراچو دنديا واني جيرين خنا برباچو سهدون إرتي وجيراچو دنديا خبجان جراچو بنا نمو وجيراچو دنديا منا خيستي إن ديريسو خبجا asumattiin dhaabaa qabxiin xumura tanii nan kaasuu barbaadu ichi boodaan gama gaafii keessanii deebinaa sodaa rabbiitti aansee kabajaa kabajatti aansee jecha gaarii waliin jiruudha. Jechi gaariin bultii keessatti akkaan murteessaadha. Jaalala isaa jaara kabajaa isaa fida. Kabajaan bar jecha gaarii namaan jiru sanirraa dhufa. Waa'ee kabajaa keessatti rabbiin quraana keessatti وقولوا للناس jecha gaarii namaan jiru keessatti وقولوا للناس حسنا وكل عبادي يقول التي هي أحسن قبل خيان جتة الرجاري جاء جيني نمان جتة جاري جاء جيني وقاجو جالس جارتين سكيس مجرد خبر باتشو جتة جارين كجامو قبول أبا مناتي على مناتي الكلمة الطيبة صدق عينان دبين جارين صدق على عينان بربك جدا سيف كبا أتي أنسك أباتشون بر أنا في نعمة الحمد لله يوسين سنجد أتي جارتي قفا متناف شريخ جروخيات خيساو بك إلمان دقينت هاتي تيسن إرغودا نماتي نبرت بك غودا كباف أكا إسينيس دقيسوت أكا إلمانيس دقينت إلمانيس غافسن جالا برتن غافسن كبجا برتن نما برات اللي قباني على كبجان أمما سانيت اللي أبا سانيت اللي غافسن كبجان خنافو jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jirtu wanni takkalleen bultii tana keessatti wanni isaanirra bultii gadhaabu jecha sanirra bultii gadhaabu wanni bultii sanirra tolchuun jirtu akka jedhu lamaan islaamaa tokko kullu yawmin yamurru ala zawjayn bila kalimatin tayyiba bayna zawjayn khasaratun la yash'urani biha illa ba'da zaman jaa guyyaan tokko haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu aduun baateetti dhiitu osoo jecha gaarii tokko waliin hin jenne khasaaraa yeroo dheertuu booda malee beekuu hin dandeenyetu isaan mudataa jira. Kanaaf gabaabsuu fedheeti jechi gaariin abbaan manaa haadha manaatiin jiru jechi gaariin haati manaa abbaa manaatiin jirtu bultii keessatti akkaan murteessaa akkasumas faallaan kanaa jechi haamaan osoo si fuudhuu baadhe osoo sitti heerumuu baadhe osoo si beekuu baadhe jechuun jecha qalbii nama madiisu jecha bultii tana waggaa tokko maal jettanii vaayirasatti naqee jaamsu jechuudha. Waan ati ama diide ijaarte guyyaa tokko diiguu jechuudha. Waan ati biqilchite gubuu yookaan haamuu jechuudha. Kanaaf jechi haamaan akkanaatis akkasumatti jecha gaarii jechuun jecha hamaa ofirraa eegi jechuudha. Jecha hamaa ofirraa eegi jechuun jecha gaarii jiini jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko waan amma namni mumboo waliin jiru warri magaalaa
allole siifin jira ana ma'aki ansi wajjin jira siifin jira jechuun wani takkalle wani si echaaf hin jirtu akka jedhan ulamaan islaamaa abkhalu nnaasi man yabkhal hatta bilkalimati xayyibaa jedhan irra dooni nama addunyaa kanarratti nama jecha gaarii namaan je'uu namaan quudhine jedhan bultii keessatti murteessaan rabbi sodaachuu wal kabajuu jecha gaarii waliin jiru qabxii sadiin dubbadhee qabxii sadeen kanarratti irra guddaa waan hin dubbadhu ifitti qalbii tiyyattiin dubbachuu jira ifittiin haasa'uu jira ustaazotittiin haasa'uu jira wanni kun yoo ana fayyadee nama biraatillee akkasi fayyadee jeeti asumaan gara haasa'uu kiyya xumuree gara gaafii akkamitti namni intala gaarii filachuu danda'a jechuu irratti waan namni bultii filatuun keessaa nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa adda addaa keessatti hadiisa tokkotti waa afur lakkame namni qabeenyaaf ol filata shanyiif ol filata akkasuma diiniif ol filata bareeduminaaf ol filata kana keessaa diin filadhuu je sodaa rabbii jechuudha namni sodaa rabbii qabu kaan hin laallatin jechuun mi beeku wantoota filatamu kana keessaa tadhabuu hin qabne diin san hin dhabinii jechuudha waan biraa siif guutamuu dandeessi waan biraa dhiisuu dandeessi diin dhiisuu hin dandeessu waan biraa dhiisuu dandeessi diin dhiisuu hin dandeessu waa afur dubbatee afran san keessaa namni qabeenyaaf ol fuudha gosaaf shanyiif ol fuudha akkasuma bareedinaaf ol fuudha diiniif ol fuudha fasfar bizaati diin وإلا تربت يداك filannoon kee kana sadan qabaattee kaati dhabuu hin dandeenye diinaa ta'uu دين الرد وان في تدبلك دنديس حديث براتي إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه جاء خلقه دبتي عمل غاري دبتي وهو لا نمون دندين يمس عمل لني سكسمون حديث براتي تزوجون ودودا ولود جيدي دبرتي أكان جال لا لا فراج جال تنس واحد تقوي دنديس حديث براتي ستمو الناس معادن كمعادن الذهب والفضة نمومة دبتي نمومة نسون الروا أنك لافتو تبي كما تبدي كانوا ما فو ولي قالتي وربما نقوم ما تدبيتنا جتتكم في التأكيد هذا لالي انت لفو إيجان هذا لالي يجون أكدت إسين أبا مناتي وجيرات أكدت من نساني التجيرات أكدت إسين أبا مناتي وجيرات التجيرات سلالي أتي يرو قرأتشو فيدي بلتي هذا أباسي قرأتو يجو انتلتي وان انجير في دون دنديسو وان جيروسان فويسو دنديسي جلين نوجراته وان زمنا خنا وان أدادك إمام أدادك تيجاتي جلين الرأس دكات كفا أردنيس كأجلو هذا أبانسي كبانسن إمام في وان أدادك تبرتت تقرتت تدبستت التلينجتة صدركا سني أرجو دنديس خنا فو أكاتان التي أنت لجاري في لتشو دندين أكاتان التي في لأنه قربا جاري في لتشو دندين بولتي ساني لالنيتي هذا أبان ساني هو ورركو أدادر والدبر سوته الرجود ده نمني ijoolleen amala akkaataa jireenya gocha warra baratti intala taatus gurbaa taatus waan maatii keessa jiru san fooyyeessitee gabbistee itti qaraatee itti leenjitee itti qorattee itti dhageeffattee itti dabaltee fooyyeessitee itti barbaree fi soo gidduu hundatti gootee jechuudha. Kanaafuu bultii akkaataan itti filatan maatii ilaalaniiti jechuudha. Maatii sana akkatti hojii jiraatu ilaalanii intalti haati siidhaa abbaa boksiin dhoytu isiin ammoo kaaraatee barattee dhiitichaa funyaan keessa si dhiitti dhufte harkaan osoo hin ta'e miilaan funyaan waateestaan si dhoyti achirraa laallachuu hin dandeessi kanaaf gabaabinatti deebiin ta'e haadha laal intala fuudhii jechuu gabaabdutti dhiiba manaa godhaa hedduun isinii dheereessee haasawallee nan jerjersee yeroo dheeraa ifaanis nu dhaamee hedduu bokkoraa waan turree fi wanni miidiyaatis haasawni miidiyaatis nutti haala warra jalqabarra jiru warra gama jalqabaa jiru waan ta'eef asimaanuu dhiifama isin gaafachaa gaafiin biraa hojii jiraattu taate gaafii lama sadii isinii deebisee saayibban kiyyaaf dabarsuu carraa isaanii dabarsuudhaan yaala. أيوة مرحبا ننجر جالن قالي Ugaan takasama video cufatanii teessan akkana gamne kun asbaa hundi keessan Ustaaz Hamza, Ustaaz Abdurrahman sila Sheekh Abira jira, Sheekh Jamaal illee. Akkana waan taasilaati. Nagaa hundi asbaa.
Sheekha gaafii lamaan takka taa gaggabaabsaa jedhu jechuudha. Akkumaan jeesanii haasawaa addaan muruun barbaadu. Gaafii lamaan tan hoggaan gaafadhe irraa hin bu'aa namni gaafii qabu yoo jiraate ni gaafataa. Achi booda sagantaa kallattiitti aantutti ceesifnaa jechuudha. Maaltu jiru bultii milkeessa sheekha? Bultiin maaliini milkooti? Talamaffaadhaa maaltu milkeessaa maaltu diigaa gaafii wal fakkaattu jechuudha. Maaltu milkaa'u isii dhorkaa maaltu jiru akka milkooytu godha. Tareefuu hanga amma jenne kana cinatti qabxii hafuun qabne milkaa'inaa fi milkaa'uu dhabuurraa haasawaa jirra waan taate jecha wanni eeggachuu qaban maali wanni itti bololuu qaban maali tajettu jechuudha. Mashallah. Wantoonni dubbataa dhufne waan bultii barbaachisu keessa haga ammaa qabxii sadi qofa dubbanne rabbi sodaachuudhaa fi wal kabajuu fi jecha gaarii waliin jedhuudha dubbanne. Kanaan alatti wanni bultiin irratti ijaaramtu wanni bultiin yoo isiin keessa jiraachuu baatte diigamtu baay'ee jira. San keessaa qabxiilee muraasa yoo hin kakaasu taate namni haatim abbaan manaatii fi haadha manaa yeroo hunda namni kun dirqama isarra jiru qaba. Mirga isaatii fi dirqama isaa beekuu qaba. Abbaan manaatii fi haati manaatis yeroo hundaati namuma haqa kee barbaadu qofa yoo taate haqa namaan eeyne mirga namaan eeyne jechuudha. Haati mana keetiitis mirga sirraa qabdi. Atis mirga irraa qabda. Atis haqatti qabda isiinis haqa sirraa qabdi. Haqa akkuma haqa kee barbaadutti haqa namaa eegu. Haqa kee barbaadu dura gaafa haqa namaa eegde namnis keessiif eega. Gaafa ati jecha gaarii jetteen jecha gaarii siin jedhan. Gaafa ati kabajje si kabajan. Gaafa ati bakka kennite bakka sii kennan. Gaafa ati irra namaa dabarte irra sii dabran. Ammas yeroo hunda bultii keessatti hinjifannoo nama bultii ammaa keessaa wanni jiru isiinis hinjifachuu barbaaddi atis hinjifatu barbaada. Hinjifachuu wanni jaan hin jiru hundinuu waliin hinjifatamuudha malee jarri warra wajjin tapha taphatu kumarree fujeessanitti goolii galchanis wajji galchan itti galtus walumaan itti galti. Kanaaf bultii keessatti haqa mirga siidaa eeguuti. Ati yoo mirga sii eegi isiinis yoo mirga kee eegi wanni hafanii jirti. Waan isin sirraa barbaaddu yoo gooteef isiinis waan ati irraa barbaaddu yoo gooteef kanaan alatti beeke amma bultii keessatti hin seenne beeke dallee wasiitti irraa haasa'u jira keessaa wajjin seenne madura. Haqni jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartii irraa qabu lakkoo inni beekima. Dallee irra jira maal haqira waan wanni mana keessatti affeelamu waan hedduudha. Kanaafuu wanni jechi tokko gochi tokko bultii tana waan feete dalaydee balleessuu dandeessi. Amma namoonni tokko tokko barga sumatti heerumeeti hireen tiyya baddee hireen tiyya ni baddee yoo siin jette mantaltii ati fuute jechuudha. Namitti isin hojii zalaalama akkamitti jiraata? Isiin hireen sii baddee hiree sii balleessite ati sii fuudhuudhaani. Sitti heerumuun warri keenya na jibbee yoo jette. Sababaan sitti heerumetti warri keenya duraan biyya alaa si geessina naan jaanii yaada qabanii achumaan na jibbanii yoo siin jette. Ammasoo iccitiiti yoo baafte satrii dheennee mijaarsa jaartii waliif satrii dheenne hammeenya kee yoo gabbaatee dubbatte waan ati gootuuf hundarra yoo siin galateeffan amma mataa wal galateeffachuun qoftiin waluma galateeffachuun jechuun wooma ati goote wooma sii goote hundarratti shukran yoo jettee wal faarsuun alaan amma akkuma wal arrabsuun jirtutti wal faarsuun jirti beeku wanti walii faalla deemti. Wal faarsuun bultii jaartii wal arrabsuun bultii diiti. Wal galateeffachuun bultii jaartii wal galateeffachuu dhabuu waan goote irratti bakka walii kanuu dhabuun bultii diigaa deemti. Kanaaf wantoonni qabxiilee hedduu jira haga qabxii 10 jechuudha. Carraa warra ilaa hanga ammaatti sa'a dheertuun dhageeffatee kanas hin gubnu gaafii teetan yoo sii deebisee asumaanuu ustaazanii fi warra gaybitti amanee eegasii guyyaa keessaatti dhufe jenna sanitti osoo dabarsitanii gaarii keetii yaate. Aye,